Wayi tiiktookii waan nama hin goone hin qabu jechuudha. Viidiyoo Dr. Biiftuu irratti erga gaafa birrii namaa fudhattee hin deebisnee jedhanii maqaa isii balleessuu jammaranii hanga irraa namoonni irraa hin dhaabbanne jechuudha. Bakka hedduutti ajandaa godhanii akkuma yeroo tokko ganni tigisti goote tokko ganniin yeroo kaan fuulli isii ni bareedaa jechuudha. Gaafa isiin fuula isii noormaala san as baastu ganniin akka viidiyoo irra jirtu kanaa miti kaameeraa duuba akkana jirti jedhanii suuraa gannii sanii baasanii olii gadi faffacaasanii jechuudha. Amma Dr. Biiftullee akkas godhanii jechuudha. Kan kana godhu immoo namuma namatti dhiyaatee nama wajjin nyaatee nama wajjin dhugee hiriyaa ta'e nama dhiyaate suuraa namaa kana waraabee kaa'ee amma gadi baase malee wayi warri miidiyaa kun suuraa isii dhaqee argeetiniin suuraa isii baase kama itti kaluu jirutu waraabaa jechuudha. Isiin kaameeraa duuba jirtu sanbichaa miti amma akka'u jedhaniin jechuudha. Tuni eenyuun akka'u wayi tiiktookii waan nama hin goone hin qabdu ati nama hedduu rakkistee jirta. Salamtaa isin gaafachuu hin daganne kabajamtoota fi jaallatamtoota hordoftoota YouTube chaanaala kee jalatti argamtan jirtu hundi keessanuu faamilii kiyya baga jiraattanii warroonni amantaa birallee ashama harka fuune xiqqaa guddaa amantii kutaa ganda osoo hin jenne kan alaa kan biyya keessaa hundi keessanuu kan jalqabarra hanga ammaan afaan turtan hedduu tokko naaf galatoomaa. Viidiyoon kiyya osoo hin tole immoo laayikii sheerii koomentii godhaa isiniin jedha faamilii kiyya. Kan haroo dhuftanillee ahlan marhaban fi kubba ganigaan dhuftanii ani haa dhufu isiniin jedhee jira faamilii kiyya nooraa isiniin jedheera. Viidiyoon kiyya osoo hin tole subscribe laayikii sheerii gochuun qofa. Egaa hordoftoota kiyya viidiyoon kiyya akkuma jalqabarra dhageettan kana waa'ee Dr. Biiftuuti. Dr. Biiftuun yeroo ammaa kana uummanni miidiyaa suuraa isii kan kaameeraa duuba jiru kan filtarii osoo hin taane kan kaameeraa duuba jiru kaasanii akka jedhanii irraa dubbataa jiranii. Dhugaa dubbachuu fi ajandaa hanga ammaa ajandaan irraan dhaabbanne Dr. Biiftuu namni duraa sababa soqaa jechuudha waan ittiin maqaa namaa dubbatee ittiin fooloo ittiin guddifatu. Kanaaf tarimcattiin tuni wanta haqa namaa kana yookiin isiinuu itti yaaddee gammachiisuu dhaabee hayni namaa kun ni deebisti. Garuu yoo namni duuba koomantiin jechaan jedhe immoo namni suni badii sanirra deebuu osoo hin taane kan san caalu balleessaa deemaa jechuudha. Yoo rabbiin laaffisa isii yookiin isiin haqa namaa kana hin deebisti. Kanaaf baay'isanii irratti duuluun hin barbaachisu. Suuraan isillee hin hafne jechuudha. Akkuma yeroo tokko ganna irratti duulansanii suuraa isii baasanii suuraan isii kana kanaan nu sobdee tuni dullattiidha maali san amma kun tanallee akka jedhaa jiranii mijattiin dhugaa dubbachuu fi ni bareeddi. Namni hundi isaatu filtara fayyadamne yeroo ammaa kana namni filtara hin fayyadamne hin jiru jechuudha. Namni tiktooker dhufu hundi isaatu filtara isa sobe malee hundi isaatu osoo kaameeraa duuba kana fakkaataa jechuudha. Namni hundi isaatu akkam isiin jirtu kana jira jechuudha. Namni daa'ima ta'een jiru hundi isaatu jechuudha. Akkasii hundi isaatu fayyadamaa jira. Xiqqaan jedhu guddaan jedhu fayyadamaa jira. Isii bichaa miti irratti duula baay'isanii jiran jechuudha. Amma san bichaa miti irraa wantoota hedduu irraa dubbatamaa jira. Irraa nafne jechuudha jechii takka irraa nafne haga ammaa wantoota hedduu jedhamaa jira. Akkasuma qoratallee jaalallee tantee haadha manaa tantee suuraa isii argina viidiyoo isii argina naan ani wanni jaalalummaa walitti qabnu illee jiru waa takka illee walitti hin qabnu suuraa isiillee natti hin ergina anis wanni natti ergitaniif hin jiru anasiin walitti hin qabnu waa takka walitti hin qabnu waan wajjin miidiyaa kanarra taphannu malee wanni takka jidduu kennan jiru jedhanii inni illee dubbatee jira jechuudha. Akkasuma isillee irra dubbattee jirti isin durallee wanni nu walitti qabnu gonkumaa takka illee hin jirtu wajjin taphaa fi qoosa fi malee uumaa walitti hin qabnu akkuma namni kamiyyuu qoosee miidiyaa kanarra taphatu isillee ni taphatti jechuudha qorataa wajjin. Uumaa walitti hin qabne amma namoonni jaalallee tantee laalii jedhanii isallee keessan qeeqanii jechuudha. Suuraa isiitti argina viidiyoo isiitti argina. Inuma viidiyoon qaama qullaatu hin jira hin baasnaa jedhaa jiranii. Yeroo ammaa tana editiin tolee jira suuraa nama irra kaayanii editii qaama qullaa itti bilbilaan edit godhaniitiin ebaluu akkana jedhanii maqaa namallee balleessuuf fooloorsii ittiin guddifachuuf wanni hin goone hin jiru jechuudha.
Allahu aalamii dhugaa ta'aa fi jiba ta'aa hojii mucaa kaleessa ani kaleessa viidiyoo isaa arge tokko isin hundi keessan hundi argitan jedhee abdii qaba. Wallaahi jedhee awwuz billaa tokko amma ganama kana irratti dalagee fooluuf jecha akkas godhata malee dhugaa miti jechi sun dhugaa miti jedhee irraa dubbataa jechuudha. Wallaahi arabni du'a natti murteessite ji'a tokko bicha si hafee naan jedhanii du'uu hedaa odda sanii yaaddoo san dhibame yaaddoo sanirraa kan ka'e amma kiniin iyyuu fixachuu ka'e kiniinii kana fixadhee dhibeen akka malee natti yaadduun akka malee nan baay'ata mataan na bu'aafata. Haguma najjeessaniifuu yaaddoo keessa jira ji'a takka naafee dhugaa isiniin jedha wallaahi jedhee kakatee jechuudha. Tokko immoo ganama irraa dalagee ni soba horsii guddifachuufi malee wanti inni jedhu sun hundi isaatu kijiba. Bismillaahi rahmaani rahiim. Awuz billaahi shayxaan rajiim jecha kanaan horsii guddifataa namni kanaan horsiin guddifata kijibaan ofumaaf ofitti farrisee jechuudha. Barbaade horsii jecha maali horsii maal nafsee isa caale moo maali akkasuma namoota osoo jiru iyyuu du'e jedhanii sagalee gaddaa irratti hidhanii jechuudha. Wanni maan dalanii jiru jechuudha horsii kanaaf mucayyoo kanallee irratti duula baay'isanii jechuudha. Akkasii osoo irraa lashattanii irraa dhaabbattanii isiniin jedha yaa uummata keenya ilmi namaa kan hin balleessine kamuyyuu hin jiru. Garuu yoo akkanatti duuba guyyaa guyyaan ajandaa soqanii hidhanii irra dubbatan namni sun waan balleessisan irraa hin deebi'u kan san caalu itti fufaa jechuudha. Kanaaf faamilii kiyya hedduu tokko ajandaa namaa godhatu eebii namaa waluma sattaruu wayya eebii namaa nama sattaree rabbi sattara nama sattaree immoo isallee gaaf tokko akkanumatti faddahamaa jechuudha. Kaameeraa duballee isiin yoo akkana jiraatte namni hundi isaatu akkasuma jira jechuudha. Hundi isaatu akka filtarii sobe kana hin jiru jechuudha. Osoo fuula isaa normaala barbaade hundi isaatu filtarii dhiisee normaaluma waraabee as ba'a jechuudha. Filtarii wanni fayyadamuuf namni martu bareedumsa kana anillee eenyurraa hanqadha jecha maafi malee amma fakkeenyaaf namni hijaaba godhatu amma filtarii san filafiitii ta'ee osoo viidiyoo waraabee hin bareechu jechuudha. Hijaaba wajji hin bareechu. Garuu fuula qullaa yoo filtarii san viidiyoo waraabde hin bareechaa jechuudha. Akka umrii xiqqaa kana taasisee nama gowwoomsaa jira jechuudha. Haalli tiktookiin filtarii akkasitti namoota hedduu gowwoomsa namoota hedduu soba isa malee viidiyoo waraabanii jechuudha. Itti gadhiisan maashaallah namni marti isaatu ijoollee maganaa xiqqoo lafaa dhuftu fakkaata jechuudha. Waan inni uummata taphatee uummata baay'ee sobee moo hojii waa meeqan uummata attaallalee jechuudha. Tiktookiin kun akkasii faamilii kiyya maqaa walii wal balleessuu miidiyaa irratti yoo danda'an immoo gorsumaa lakkee namoonni beekamoo namoonni guddaan osoo namoonni horsii guddaa qaban akka nasrii aanolii kunniin osoo gorsanii haqa namaa ofirraa galchii maqaan uummatallee sirraa haa ba'u sadhaniini mucayyoon tun innuma irraa deebiti jechuudha. Amma yoo dura galchuu edaayyuu eega inni maqaa kiyya miidiyaa irra na balleessee ani wanni ani isaa galchuu wayituu hin jiru jettee dubbatte akkasii rabbi haa laaffisu. Gorsii kiyya kana fakkaataa yoo isinitti tolee jalqabarraa ilaalaatii laayikii godhaatii koomentii yaada keessan barreessaa. Walirratti duuluuf maqaa walii balleessuun sirrii miti namni marti isaatu filtara fayyadama kan filtara fayyadamne hin jiru. Mucattii tana yoo danda'ame namni itti dhiyaatu gorseetiin haqa namaa kanallee akka deebisu taasisuudha malee arrabaan irratti duuluun suuraa isii kan jiru kan jirrellee baasanii irra dubbatuun barbaachisaa miti. Faamilii keessaniin jedhaan akka kiyyaatti yaada akka mataa kiyyaatti jechuudha. Namni marti isaatu yaada mataa isaa qaba jechuudha. Kanaaf anillee yaada mataa kiyyaa dubbadhee namoonni hedduun akka jedhanii waan irraa dubbataa jiranii fi hundi isaatu akka ta'uun waan guddaadha jechuudha. Umrii dheeratanii jiraatanii akka ta'uun waan guddaadha jechuudha. Amma akka jedhanii xiqqaa guddaan itti ashoofuu xiqqaa guddaan irraa dubbataa jira jechuudha. Maaliif duulli irraa nafnee erga gaafa awwalaatirraa hanga ammaa ajandaan isii akkuma itti fufetti jira. Akkasii faamilii kiyya viidiyoon kiyya kan gorsa waa'ee Dr. Biiftuu irraa dubbadhe kana fakkaata. Inshaallah isin rabbi ajalchee namaa kana deebisee jecha ajandaa uummataa kana jalaa ba'u rabbi si haa taasisu. Xiqqaa guddaan irra duulaa jira.
hedduu tokko namatti hin tolu mucayyoon bareedduudha mee maal taatee amma asitti hundi isaatu bara akkanuma jira filtara fayyadame malee hundi isaatu akkanuma jira filtara malee duuba osoo ilaalanii hundi isaatu akkanuma. Kamayoona dullummaa ofiituun agarreetu dulloomtu dullatti akka oonaman jedhee maqaa namaa balleessa. Nagaa olii ol balleessuun immoo sirrii miti. Egaa faamilii kiyya viidiyoo kee kanarraa kana fakkaataa viidiyoo biraatti baay'ee turtii gaarii.